Kun Biiroo Barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu Barnoota Afaan Oromoo kutaa arfaffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa sadaffaa mata dureen dubbisa keessaa odeeffannoo callaa fi dimshaashaa baasuu fi jechoota tartiibessuun hima ijaaruu. Qopheessaan Fiqiruu Nagaraa. Akkam jirtu barattootaa? Akkam jirtu barsiistuu? Nagaa keessanii barsiisaa. Barattootaa, yeroo darbee maal akka baranne ni yaadattuu? Barnoota keenya yeroo darbee keessatti mata duree barnootaa tartiiba gochaa eeguun keeyyata barreessuu fi ga'ee taphachuu jedhuun, keeyyata jechuun yaada ijoo tokko qofaa kan qabuu fi himoota yaada callaa qaban lamaa oliin kan ijaaramu ta'u, keeyyati wayita ijaaramu duraa duubni yaadaa eegamuu akka qabu, taphoota ijoollee keessatti ga'ee taphachuuf amala warra bakka buunee sanaa beekuun akkasumas amalichaa gonfannee yookaan uffannee argamuun barbaachisaa ta'uu barannee turre. Har'a immoo dubbisa keessaa yaada dimshaashaa fi yaada callaa baasuu fi jechoota tartiibessuun hima ijaaruu jedhuun barnoota qabannee dhiyaanneerra. Barnoota kana erga barattanii booda dubbisa keessaa yaada callaa fi dimshaasha ta'an addaan baaftu. Jechoota tartiibessuun hima ni barreessitu. Barattootaa, yaada dimshaashaa fi yaada callaa jechuun maal jechuudha? Yaada dimshaashaa dubbisaa jechuun yaada bal'atee ibsamuu maluu fi yaada callaa hedduu of jalaa qabu jechuudha. Yaadi ijoon dubbisaa dhimmi dubbisisuun irratti xiyyeeffatudha. Yaadi ijoo dubbisaa gooroo waan ta'eef yaadota callaa hedduutti caccabuu yookaan diigamuu danda'a. Yaadoti callaan ammoo yaada murtaa'aa dubbisaa qofa irratti kan xiyyeeffatanidha. Barattootaa, mee yommuu barattuu iftuun barataa abdii mata dureedhuma kanarratti qo'achiistu hordofaa. Iftu! Iftu! Oo, maal jettee abdii? Hojiinsi muddee jiru jiraa iftu. Utuun barnoota afaan Oromoo qo'adhu waan yaada murtaa'aa fi yaada dimshaashaa dubbisaanaaf galuu dide naa ibsuu dandeessaa? Maal rakkoo qabaree abdii siifan ibsaa? Yaada murtaa'aa dubbisaa jechuun maal jechuudha iftu? Yaada murtaa'aa dubbisaa jechuun yaadota callaa yaadota gooree isaa gadi ta'an itti diigamuu hin dandeenye jechuudha. Yaada dimshaashaa jechuun immoo yaadota callaa yookaan gooree ta'an garaagaraatti diigamuu kan danda'an jechuudha. Mee fakkeenyaa natti agarsiistaa iftu? Ilaa abdii, mee himoota nan siif dubbisu kana lamaan sirriitti dhaggeeffadhu. Bosona ciruun rakkoolee hedduuf nama saaxila. Irran siif deebi'a. Bosona ciruun rakkoolee hedduuf nama saaxila. Rakkoolee bosona ciruun fidu keessaa tokko hongee hammaachuudha. Irran siif deebi'a. Rakkoolee bosona ciruun fidu keessaa tokko hongee hammaachuudha. Himootan siif dubbise kana lamaan keessaa isa jalqabaa bosona ciruun rakkoolee hedduuf nama saaxila jedhu yoo fudhanne yaada dimshaashaati. Sababiinsaa rakkoolee sababa bosona ciruun dhufan tarreessuun ni danda'ama. Hima lammaffaa rakkoolee bosona ciruun dhufan keessaa tokko hongee hammaachuudha jedhu yoo fudhanne garuu yaadi hima kana keessa jiru yaada callaadha. Sababiinsaa hongee hammaachuun rakkoo bosona ciruun dhufuudha kan jedhu yaada qeenxee yookaan tokko waan ta'eefi. Hubattee abdii? Amma naaf galeera iftu. Amma sirriitti siif galee jechuudha abdii. Yeroo biraallee waan siif hin galle yoo si mudate utuu bira hin darbin na gaafadhu siifan ibsaa. Tole iftu, galatoomi. Barattootaa, maalummaa yaada dimshaashaa fi yaadota murtaa'aa irratti yommuu barattuu iftuun abdii qo'achiistu caqastanii? Gaariidha. Mee keeyyatan isiniif dubbisu dhaggeeffadhaatii yaadota dimshaashaa fi yaadota callaa baasuun akkaataa wal cina teessanitti walii keessanitti agarsiisaa.
Ayyaanota irreechaa uummati Oromoo kabaju keessaa irreechi malkaa yeroo fi sababa itti irreeffatamuu qaba. Uummati Oromoo irreecha malkaa kan kabajuuf Waaqa bacaqii gannaa isa baasee booqaa birraan isa ga'e galateeffachuufi. Ayyaanni kun kan kabajamu waqtii birraa yoo ta'u, roobni caamee wayita lafti qooree abaaboon daraaruudha. Ayyaana kana Oromoon marga qabatee gara malkaatti gadi bu'uun irreeffata. Irra deebi'een isiniif dubbisaa sirriitti hordofaa. Ayyaanota irreechaa uummati Oromoo kabaju keessaa irreechi malkaa yeroo fi sababa itti irreeffatamuu qaba. Uummati Oromoo irreecha malkaa kan kabajuuf Waaqa bacaqii gannaa isa baasee booqaa birraan isa ga'e galateeffachuufi. Ayyaanni kun kan kabajamu waqtii birraa yoo ta'u, roobni caamee wayita lafti qooree abaaboon daraaruudha. Ayyaana kana Oromoon marga qabatee gara malkaatti gadi bu'uun irreeffata. Keeyyatan isiniif dubbise kana keessaa yaada dimshaashaa fi yaadota callaa baasuun akkaataa garee keessanitti waliif dubbisaa. Barsiisaa, barsiistuu akka isaan akka garee isaaniitti waliif dubbisan deeggaraa. Daqiiqaa 2tti gargaaramaa. Isin galateeffanna barsiisaa. Galatoomaa barsiistuu. Yaada dimshaashaa fi yaada callaa keeyyatan isiniif dubbisee baaftanii barattootaa. Gaariidha. Irreechi malkaa yeroo fi sababa itti irreeffatamuu qaba kan jedhu yaada dimshaashaa. Himoota hafan hundi ammoo yaadota callaadha jennaan sirriidha. Barattootaa. Mee amma immoo gaaffiin isin gaafadhaa deebii keessan barsiisaa yookaan barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisaa. Barsiistuu. Deebii isaanii irraa nuuf fuudhaa. Yaadi dubbisa tokkoo yaadota gooree birootti caccabuu danda'a yoo ta'e yaadni sun yaada attamiiti? Yaadni dubbisa tokkoo yaadota gooree birootti caccabuu danda'a yoo ta'e yaadni sun yaada attamiiti? Galatoomaa barsiisaa. Isin galateeffanna barsiistuu. Deebistanii barattootaa. Gaariidha. Yaadi dubbisa tokkoo yaadota gooree birootti caccabuu danda'a yoo ta'e yaadni sun yaada dimshaashaati jennaan deebiin keessan sirriidha. Barattootaa. Jechoota hima keessatti akkamiin tartiibeffamuun ergaa guutuu dabarsuu? Jechoota hima tokko keessaa ergaa guutuu ta'e dabarsuuf akkaataa itti tartiibeffaman qabu. Hima tokko keessatti yoo xiqqaate matimni himaa jechuunis kan gocha hima sana keessatti ibsame raawwate yookiin kan waa'een isaa hima sana keessatti ibsame akkasumas gochi raawwatame jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf. Hima abbaan gadaa bokkuu qabata jedhu keessatti gaaleen abbaa bokkuu jedhu matima hima sanaati. Gaaleen bokkuu qabata jedhu immoo wanta abbaan bokkuu qabatu kan ibsudha.
Kanaafuu jechoota hima keessatti yommuu tartiibeffaman kan dursu matima hima sanaati. Barattoota mee jechoota tartiibni isaanii hin eegamin kana barreeffadhaa. Bakka, malkaan, irreeffannaati. Irran isiniif deebi'aa. Bakka, malkaan, irreeffannaati. Jechoota kanaa akka isaan jiranitti yoo dubbifne ergaa hiika guutuu ta'ee dabarsuu hin danda'ani. Sababni isaa tartiiba seera barreeffamaa afaan Oromoo waan hin eegin barreeffamaniifi. Kanaafuu tarreeffama jechoota barreeffattanii kana keessaa jechi malkaan jedhu matima himichaa waan ta'eef dura barreeffama. Isatti aanee ammoo jecha bakka jedhutu dhufa. Xumura irratti irreeffannaatii jecha jedhutu barreeffama. Kanaafuu jechooti isin barreeffattan kun tartiiba sirriin yoo barreeffaman malkaan bakka irreeffannaati kan jedhu ta'aa jechuudha. Barattoota mee jechootan kanatti fufee isiniif dubbisu barreeffadhaa. Birraa, birraa, irreechi, irreechi, malkaa, malkaa, keessa, keessa, kabajama. Kabajama. Barattoota garee jechootaa ani isiniif dubbise kana tartiibessuun hima ergaa guutuu dabarsuu danda'u barreessaatii akkaataa teessuma keessaniitiin akkamitti akka tartiibessitan irratti mari'adhaa. Barsiisaa, barsiistuu akka isaan barreessuun irratti mari'ataniif deeggaraa. Daqiiqaa 2tti gargaaramaa. Isin galateeffanna barsiisaa. Galatoomaa barsiistu. Jechoota tartiibessuun akka isaan ergaa guutuu dabarsuu danda'anitti barreessuun mari'attanii barattoota. Gaariidha. Barattoota mee amma immoo kan hanga ammaatti barattan keessaan gaaffii isin gaafadhaa deebii keessan barsiisaa yookaan barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisaa, barsiistuu deebii isaaniirraa nuuf fuudhaa. Himni tokko ergaa guutuu dabarsuuf maaliin jalqabuu qaba? Himni tokko ergaa guutuu dabarsuuf maaliin jalqabuu qaba? Isin galateeffanna barsiisaa.
Galatoomaa barsiistuu. Deebistanii barattootaa. Gaariidha. Himni tokko ergaa guutuu dabarsuuf matima yookiin kan waa'een isaa hima sana keessatti ibsameen eegaluu qaba jechuun deebisnaan sirriidha. Barattoota, barnoota keenya irraa kanuma irratti xumurra. Torban dhufu barnoota keenya mata duree jechootaa fi gaaleewwan waliin deeman walitti fiduu fi waliin dubbii keeyyatatti jijjiiruu jedhuun barnoota qabannee dhiyaanna. Ammasitti nagaan turaa barattoota.